عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabajamtoota hordoftoota fi jaallatamtoota hordoftoota miidiyaanuu akkam jirtu fayyaa keessan har'as keessummaa qabadhee dhiyaatee jira. Keessummaa kiyya har'aa wajjin turtii gaarii akka taasifnu abdiin qabaa. Keessummaan kiyya eenyuuti eessarraa eenyu isaan nama kan jiran jedhu afaan isaanii irraa barree walitti eenyu isin jedhu duraan dursee jaallatamuu keessummaa keenyaa waamicha keenya kabajanii yeroo keessan qaalisan aarsaa guutanii karaa waamicha istuudiyoo nuuf osoo keessaniiti galatooma ulfaadhaa ana osoo isin keessummaan keenya har'aa eenyudha eessin qophii ta'uu keessaniif galatoomaa jazaakallaahu khayran keessa itti galateeffannaa maqaa miidiyaa fi maqaa kootiin maqaa daawwattoota kootiin hedduu isin galateeffadha. Gaaffii jalqabaatitti seenuudha waan nu affeerran qabanii isaan gaaffii jalqabaa gaafachuu affeerran qabanii waan isaan jedhan kana garuu ajaa'ibaa akka ajaa'ibaa mi'ooftuudhaan dhaggeeffannee waliin deeminaa waliin isaanii jechuun gaarii keenya keenyaa solaroti yang terdiri Silia Nurjati Madiko Adi Nayati Uji Mesara Marawan Tiko-tiko Katanya Wala Desi Kinyanti Dari yang Insyaallah akhir kesini Galatoma Jazakallah khairan kita Bismillah Media Nurjati Wala Nurjati Salam tanggar kabar Dubbi Hiyadurah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markaz Nur irrah xiqqoo waa kataba isin haa badhaasu rabbiin kiyya jabaan haqa rabbii beekuun harkadhaa fi boruu markaza ijaaruuf wal geettanii marruuf isin haa badhaasu aziizul jabbaaru isin haa badhaasu aziizul jabbaaru. Kanas ta'ee sana kan hin qabne fakkeessaa eessallee jiraatu musliimii obboleessa dhiiras ta'ee gabaabaa adiis ta'ee gurraacha yoo ta'es mootii yoo ta'es gabricha alhamdulillah diiniin keenya tokkicha alhamdulillah diiniin keenya tokkicha warri waliin jirru markaza nuuf jara warri as jirtaniif kan jirtan halaala hunduma keessanuu rabbiin haa tiifatu gara markaza nuuf isin haa siifatu gara markaza nuuf isin haa siifatu. Markaza nuuf jechuun burqaa quraanaati kan irraa baratan dhiiraa fi dubartiin burqaa diin islaamaa markaza nuuf keenya baradhaaf godhulleessi qabna qabeenya baradhaaf godhulleessi qabna qabeenya. Hojiin keessan boorsaan hedduun ajabe beekaa fi wallaalaa hundatti lallabee yaadiin islaamaa mi'aa akka dammaa rabbii guddaa gaditti nuufiin islaam qabna rabbii guddaa gaditti nuufiin islaam qabna. Warri nu barsiiftan ustaazonni keenya warri nutti gootan ifaa fi qabeenya jazaakallaa jedhaa waan jedhumaan qabaa islaamummaa guddoo hundi walitti qabaa islaamummaa guddoo hundi walitti qabaa. Yoo nuti biyya baanne abbaan diinummaa jabaadhaa obbolaa jabeessaa diinummaa jabaadhaa obbolaa jabeessaa diinummaa. Yaa warra muslimaa barbaadaa wal baraa dogongora jirus irra waliif taraa daandii tokko irraa wal jala hiriiraa diinii waliif qoodaa bakkas wal jijjiiraa diinii waliif qoodaa bakkas wal jijjiiraa. Maaliif nu doorsisu sila bara baraan dukkanni nu gahaa jabaadhaa hadaraa islaamummaan hundaaf ni beeka handhuura warri burii qabdamee of keessaa guuraa warri burii qabdamee of keessaa guuraa. Mee wal cinaa
Mee wal hin ciniinaa karaa diinaa jira akka tokko hin taaneef diinni nutti jira akka tokko hin taaneef diinni nutti jira. Nama hedduu jira diinni lammii keessa foon keenya fakkaatee addaan nu fageessa. Jarri jibbaa fidee walitti nu buusa jibbaa daangaa hin qabne nu keessatti kuusa. Islaamummaan keenya hinduu musliimas tokkummaan haa kaanu jabaadhaa obboleessa tokkummaan haa kaanu jabaadhaa obboleessa. Dogongora jiru dhiifama gaafadhaa dubbii koo xumuree asitti dhaabadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Gaheen dubartoonni islaamaa keessa qabdu lamas jedhamee lakkaa'amuu danda'u miti. Dubartiin islaamaa keessatti gahee guddaa qabdi. Fakkeenyaaf yoo fudhanne durii daawwan qabee seenaa sahaabota irraa seenaa Aayishaa irraa Ummul Mu'miniin seenaa Khadiijaa irraa namni dura diin qabates namni dura diin kana amanee fudhatee Rasuulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Mu'miniin Khadiijaadha. Namni dura diin kana wareegames dubartii. Seenaa irraa akka uumamanii dhageenya sanitti isa lamatanii wanni gaheen dubartiin diin keessa qabdu waan lakkaa'amee dhumu miti. Kana kanas jedhamee waan irra gahamuu danda'amu miti. Seenaa durii irraa jalqabee hanga ammaatti warri rabbiin laaffisee hanga ammaan kanaatti illee diin kaddannuudhaan fudhatanii diin ijaaruudhaaf miidiyaa adda addaa irratti kan ta'een diin kanaaf dhaabbatanii walii diin qaban harka guddaan isaanii parsantii 100 keessaa irraa kan deemtee yoo jennu ni dandeenya. Akka jechuun dubartii jedhu qubee 8 irraa yookiin gudana 8 irraa ijaarame sana osoo hin taane gochi isaanii yookaan gaheen isaan diin keessa qaban 8 ol harranni dhibbarraa yoo jennu fudhatamu barachuu fi barsiisuu keessatti barachuu fi barsiisuu keessatti fakkeenya hidhannee dubartii tokko yoo baratte barsiisuu dandeetti. Barsiisuu kana immoo eessaan fayyadamanii jennee maatii ishee baay'ee tokkoffaa hawaasa maatii ishee mana keessa ilmaan haa ta'u abbaa fira haa ta'u haalli ishee haa ta'u barsiisuu dandeetti. Yoo baratte ofii baratte diin kana akka gaariitti barsiiftee babal'isuu dandeetti. Hawaasa barsiisuu dandeetti. Akkasuma dura barachuu qabdi jechuudha. Barsiisuun duratti yoo ofii baratte ati waan tokko yoo ofii baratte hawaasa barsiisuu qabdi. Yoo ofii baratte waan baratte san namaafis dabarsita. Garuu barsiisuu illee akka gaariitti yoo baratte akka nama kamiitti wallaalummaa keessaa nama baasuu dandeetti. Wallaalummaa keessaa maatii ishii irraa eegaltee hawaasa ishii nama badhee namuma kamiyyuu barsiiftee wallaalummaa keessaa baasuu ni dandeetti. Wanni si daawwasu takka barsiisuu keessatti gahee guddaa qabdi. Dubartiin akkuma seenaa sahabotaa yeroo rasuula keenyaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seefii qabattees jihaad deemuu baattu warra miidhamanii kufan yeroo sana baay'ee eegale jechaadha. Warra miidhamanii kufan deemtee bishaan obaasuu haquudhaan jihaada keessatti jechuudha. Kana kanaan gaheen isaan qaban diinagdeen sun dinagdeedhaan qabeenya isaanii kennuudhaan hanga ammaan kana fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti miidiyaa adda addaa dinagdee